Ashama daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya nagaan koo sinifaa ta'u jecha Oromummaa Tiibirraa har'a gabaasa adda addaa oduu siyaasaa aartii fi ispoortii isinii qabannee dhufnee jirra. Nu waliin tura jecha kallattiin gara oduu keenyaarraatti ce'e. Oduu biyya alaatiin Pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi muummichi Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin marii sa'aatii 3 gaggeessan booda dhukaasa dhaabuu irratti waliin galle. Marii booda hooggantoonni ibsa gabaabaa kennanii gaafii gaazexeessitoota hin fudhanne. Oduu bashannansiisoon Artiist Ibroo Ibsaa weellee haaraa Kaamolee jedhamu teebbana gadhiisee weellee kana keessatti aadaa Oromoo siikoomanduu calaqqisuun uummata biratti fudhatama argateera. Ibroon BBC'tti akka ibsetti hojii kanaaf qarshii miliyoona 1.2 baasuu fi bu'aan argame isaa gammachiisuusaa dubbatee jira. Oduu ispoortiin Muhammad Salah tapha Premier League 2025-2026 irratti goolii galchuun Diyaagoo Joota yaadachuusaa miidiyaaleen gabaasaniiru. Daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya Oromummaa Tiibirraa oduu guyyaa har'aa isinii qabannee kana fakkaata. YouTube chaanaalii keenya subscribe, like, share gochuun maatii ta'aa jecha haga birootiin wal arginutti nagaan tura.